الرسمي واسيمو هاي كوي وان سيفا يديون سيما لمار مارا كوكا سي تيلي فرطيو سينتاني كوتي فورماتا هاي كوبانغو تمار ركوكا ركون كاو no problem يا عربي no problem okay اي وانتي سيمو ديمو مالي hanga jireenya duniyaa kanarra jirtutti hojii ati hojjettu hunda keessatti namni ilaalcha addaa siif qabaa beeki. Yes. Gariin namaa si deeggara. Gariin namaa si tuffata. Gariin namaa si balaaleeffata. Gariin namaa osoo sin jaalanne akka nama si jaalatu fakkeessa. Gariin namaa si jaalata garuu jaalala isaa ibsachuu dadhaba. Kun hundinuu rakkoota akkan qabu beeki. Kun hundinuu tarkaanfii jireenya kee keessatti tarkaanfattu irratti dhiibbaa si godhuu hin danda'u. Murteessaan maali beektaa? Ri'aakshiina ati ilaalcha namni siif qabu kanaaf kennitu takkaa'u deebisaa jechuudha. Dhugaadha namni si tuffatee hin dandeessu waan akkanaa siin jaa. Waan inni hin dandeessu siin je'eef ati dhuguma hin danda'u jettee fudhattamoo lakkee kun ilaalcha isaati dhugaan jiru ammoo kanaa miti waan if beetuuf jecha akkas jettee lafa keessa murteessaan sihii jechuudha. Waan namni siin je'e takka ilaalcha nama saniitii osoo hin jenne wanni san dhugaadhaa jettee ka fudhattu yoo taate rakkoo guddoo ka qabu si. Maal godhuu qabda if beeta. Waan namni siin je'u takka ilaalcha namni sii qabu tokko kun ilaalcha isaatii hangaruu kanaa miti waan if beetu jecha akkasii fudhachuu qabda. Yaa akhi shiishif hin godhin mataa shiishif hin godhin. Hay ilaalcha ifii qabdu ni beeta akka rabbiin kee subhaanahu wa ta'aalaa sirraa beeku waa'ee keetii maal akka taate rabbiin dhugaa keessi beeka. Ilmi namaa garuu si hin beeku. Atilleen eega rabbiitii if beeta. Saniif miizaanni ati irra deemtu san ta'uu qaba malee ilaalcha namni sii qabu san akka waan dhugaa lafa jiruutitti ifirra deebistee abbalaa ifirra gootee ifin khasaarinii siin ja'a. Salaamu alaikum.